Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gooftaatti eegamtanii warra irra geessan akkam jirtu? Akkam jirtu? Sanuu eegeef galannaa ta'u. Sanuu tikseef galannaa ta'u. Sabalaa hundumarra nu dabarse maqaan isaa eebbifamu. Nuti hin cabne, hin kufne, hin banne nagaadhaan irra geenyeerra. Warri kufuu keenya eegan hin qaanaan. Warri baduu keenya eegan hin qaanaan. Nuti manni keenya nagaadha. Ijoolleen keenya nagaadha. Qe'een keenya nagaadha. Haleluuyaa. Afurri keenya nagaadha. Keessi keenya nagaadha. Sanagaanuu kenne Waaqayyoon hin galateeffanna. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Dubbii kee nutti dubbadhu jennaan. Laphee qophaa'u kan namaa kennu Waaqayyoodha firoota koo. Anas dhaabadhee waama tokko isiniif gochuu isinitti dubbachuu hin danda'u. Ani waan hundumaan isinii gadi. Afurri qulqulluun garuu gidduu keenyatti yoo argame hidhaan keenya hin hiikata. Gaaffiin keenya hin deebi'a. Hiphoon keenya hin hiikama. Haleluuyaa. Afurra qulqulluu gidduu keenyatti si affeerraa kootu. Afurra qulqulluu gidduu keenyatti si affeerraa kootu. Hidhaa keenya hiikuudhaaf kootu. Gooftaa laphee keenyatti dubbachuudhaaf kootu. Si barbaanna sa'aatii kana. Maqaa kee maqaa Yesuusin qilleensa kanarratti kan hojjetu irreen dukkanaaf urri hama inni laphee namaa gugee taasuun maqaa Yesuus Kiristoosin gidduu kana qarxam jedhee kan cabe haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosin dukkana isaa baatee dadhabbii isaa baatee kan dhufe kaayyoon isaa keekni isaa harkaa kan bittinnaa'e haa ta'u. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Bilisummaatti akka jiraannuuf Kiristoos birmaduu nu baaseera. Sa'aatiin kun sa'aatii nuti itti Kiristoosin wal arginu waan ta'eef gadadoo kee baattee kan dhufte maqaa Yesuusin qilleensa kana gadhiis. Maqaa Yesuusin laphee saba kana gadhiis. Maqaa Yesuusin dachee kana gadhiis. Maqaa Yesuusin hin teessu fuuldura kan si abboomeera maqaa nama Naazreeti Yesuusin gadhiis gubaa'ee kana. Haleluuyaa. Si barbaanna kootti gidduu keenyatti argame. Nutti dubbadhu maqaa Yesuus Kiristoosiif jettee ameen. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ameen. Sagalee Waaqayyoo akkuma amma nu dubbisanii mata dureen irratti arra dubbadhu. Ijoollee Waaqayyoo ta'uu akkuma Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irraa isaan kaasanii dubbatanii ijoollee Waaqayyoo ta'uu kan jedhu irratti dubbadha. Firoota koo ijoollee Waaqayyoo ta'uun keenya yaada Waaqayyoo keessatti yoom jalqabame beektu? Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoos Waaqayyo abbaan gooftaa keenya Waaqayyo abbaan gooftaa keenya karaa Yesuus Kiristoos uumamuu biyya lafaatiin dura eebba waaqarraa fi hafuura hundumaan nu eebbiseedha. Haleluuyaa. Eebba waaqarraa kan lafarraa waaqarratti immoo hafuuraan nu eebbise. Nuti warra asirratti eebbifamnu qofatu hin taane warra gaararrattis eebbifamnedha. Haleluuyaa. Ijoollee Waaqayyoo yeroo taanu waan lafarraas hin arganna, waan waaqarraas hin arganna. Waaqayyoo uumamuu biyya lafaatiin dura eege kana yaadee Addaam uumamee Addaam cubbuutti kufe. Yaanni Waaqayyoo durumayyuu beekachuudha Addaam akka cubbuutti kufe. Kanaaf gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nuuf qopheesse. Haleluuyaa. Kanaaf gooftaa keenya Yesuus Kiristoos uumamuu biyya lafaa dura ittiin akka fayyinuuf nuuf qopheesse. Addaam erga cubbuutti kufee Waaqayyoo karaa itti dhala namaa ofitti araarsu barbaadaa ture. Karaa ittiin dhala namaa ofitti araarsu barbaadeeti Abrahaamin waame. Warra ormootaa keessaa, warra Waaqayyoon hin beekne keessaa, warra Waaqayyoo biraa tolfamaa waaqeffatan keessaa Abrahaamin waameeti. Abrahaam jedhe Shini nan eebbisa, sanyii kee nan eebbisa, si keessa darbeetanin biyya lafaan eebbisaa jedhe. Abbaa saba hundumaa tan si godhaa jedheen Waaqayyo Abrahaamiin. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Karaa Abrahaamii Waaqayyo warra karaa yaada Waaqayyoo deemanitu hin taane akka yaada Waaqayyootti isa dhufe Yisihaaq irraa Yaaqoobin godhate. Yaaqoob irraa immoo ijoollee 12 ijoollee 12 keessaa darbee Waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sanyii Yihudaa keessaa as baasee jechuudha. Kanaaf ilma Daawit hidda Yihudaa namiti gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akkasitti yaada isaa qopheesse. Kanaaf akkuma Roomee boqonnaa 9 keessatti dubbatu warri Israa'eloota warra seera qaban
warra kakuu qaban, warra sirna waaqeffannaa qaban, warra jaallataman, ilmummaan kan saanii kan ta'e, ulfinni kan saanii kan ta'e, kakuu seerri kakuu kan saanii kan ta'e, sirni taabotaa yookaan immoo sirni gabatee kakuu kan saanii kan ta'e Israa'eloota turan. Nutoo warra akkamii turre? Nutoo warra akkamii turre? Orma turre. Warra sirna waaqeffannaa hin qabne, warra Waaqayyoon hin beekne, akkuma Efesoon boqonnaa 2 irraa dubbatu sababii cubbuu keenya firra daddarba keenyaan karaa furaa maal turre? Du'oo turre jedha. Nuti warri karaa furaa du'oo turre kun warri ilmummaa hin qabne, warri ulfina hin qabne, warri sirna kakuu hin qabne, warri sirna waaqeffannaa hin qabne, soo akkamitti ijoollee Waaqayyoo ta'uu dandeenya ree? Gaaffii namatti hin ta'u? Mee nama barbaada, nama muraasa sirriitti akkeetaatti Waaqayyo anaaf isinii aarsaa kaffale akka isinii galuu diraamaa hojjechuun barbaada. Nama fedhiidhaan ka'ees naa dhufu. Fedhiidhaan kottu. Kottu nama baay'een barbaada. Kotta. Yaa kotta. Kottu yorde. Nama sadii. Nam tokko barbaada. Nam tokko. Kottu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akkasin sirriitti na hubattaniin barbaada. Waaqayyoo Abrahaamin waamee akka Abrahaamitti fudhadha. Karaasaa warra Israa'elii hundumaa, ijoollee Israa'elii hundumaa in eebbise. Warra isaan kanaafi ilmummaa qabu. Warri isaan kuni yaa tolcha naa balleessanii jireenya qabu. Warri isaan kuni gabatee kakuu qabu. Warri isaan kuni ormatti hin dabalamanii warra Waaqayyoof qulqullaa'anidha. Warra Waaqayyo isaan filatedha. Sababii Abrahaam Waaqayyootti amane amantii isaa immoo qajeelummaatti lakkaameef sababii isa jedhu. Sababii Waaqayyo kakuu Abrahaamiif galeefi isaan kuni warra seera Waaqayyoo keessatti wanta Waaqayyo dhala namaa hundumaaf godhu argatanidha. Isaan kunoo warri isaan kun asnaa ba'i, asnaa kottu. Warri isaan kun karaa furaa du'oo anaafisin jechuudha la. Anaafisin karaa furaa du'oo kakuun qabanii, abdiin qabanii, ilmummaa hin qabanii, seera waaqeffannaa hin qabanii. Ija keessan dunuffadha. Ija keessan waan tokko hin banatina. Akka kan gara feetanitti ergitan hafuurota sahamaa santu irratti hojjeta. Gara feetanitti qabdanii yoo ija keen banatin. Gara feetanitti qabdanii yoo deemtan in deemtedha waan itti buutu hin beektu. Warra akkasii anaafisini warra akkasii turree jechuudha. Argitanii dukkana turan ija isaanii banatanii jiran. Gara itti deeman hin beekan, jireenya hin qaban. Warra akkasii kana Waaqayyo Gooftaan Yesuus Kiristoos, Waaqayyo inni abbaan keenya maal godhee karaa isa footee sana dhufeeti akka Gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti naa fudhadhaadha. Warra isaan kanas warra immoo nuti qulqulloota jedhanii of ilaalanis hundumaa fuudhee as naa dhaabbadha. Isinis kottaa ija keessan banadha. Ila Waaqayyo dukkana isaanii ibseeti. Du'a isaanii jireenyatti geeddareeti. Wanta isaan dhaban hundumaa jiraachiseeti. Karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosini warra orma tureef warra fira ture. Warra ijoolleedhaaf warra ijoolleen ta'an, warra ulfina qabaniif warra ulfina hin qabne, warra kakuu qabaniif warra kakuu hin qabne, warra hundumaa fuudhee haleluuyaa karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosin tokko nu godhe. Karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosin ilmummaa nuuf kenne. Isaan amma hundumti isaaniiyyuu ilma. Isaan amma hundumti isaaniiyyuu lafa abbaa isaanii dhaaluudhaaf jiru. Isaan kana gidduu deebi'anii dunuunfatanii dukkana keessa jiraachuun hin jiru. Isaan kana gidduu deebi'anii baduun hin jiru. Inni badiisa cabse, inni du'arra dhaabate, Yesuus Kiristoos fuudhee tokko nu godhe. Haleluuyaa. Deebi'ataa haleluuyaa haleluuyaa. Akkasitti anaaf isin warri du'oo turree, warri seenaa hin qabne karaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ilmummaa arganne. Ani ilma, ati ilma.
ani ilma ati ilma gammadi waaqayyooti ilma abbaa taraa miti ilma abbaa qabeenyaa miti ilma waaqarra jiraatu gooftaa keeti taate haleluuyaa namni nama guddaadhaaf iyyuu dhaqee yoo koolutti gale beektu mootota amma mootota fakkeenyaaf warra White House keessa jiranii warra 4 kiiloo yoo haa ta'u namni 4 kiiloo yoo dhaqee dhufee namatti koffasa miti 4 kiiloo dhaqee dhufee Dr. Abiyyi wal argee dhufee namaan jedha miti ijoo warra White House immoo waan guddaadha miti irra caalu nuti garuu kan caalu qabna haleluuyaa kan caalutu abbaa nuuf ta'e kan caalutu abbaa anaaf isiniif ta'e akkuma Galaatiyaa irraa dubbate ilmi qabeenya guddaa yoo qabaate iyyuu amma yeroon isaa ga'utti amma guyyaan abbaan dhaalli kun isaaf mala jedhee isa dhaalchisutti amma yeroon isaa ga'utti harka warra qabeenya tiksanii harka akkuma ture jedha biyya keenya seerra akkasii jira namni qabeenya qabu tokko adaraa dhala isaa namatti kennatee yoo du'e dingata adaraa namatti kennatee yoo du'e maal godhu sanada inni jedhe sana garmeessanii kaaniiti ilmi isaa ta'u intalli isaa ta'u amma guddattee of dandeessutti maal godhu warra adaraa itti kennatetu isaan harka taa'a isaan harka taa'eeti achi booddee gaafa ijoolleen sun umuriidhaan of gaaniiru jireenyaan of gaaniiru jedhu ilaa abbaan kee kana nu zaazeesiif dubbatee du'e kun qabeenya keeti haati kee kana siif dubbattee duute qabeenya kana dhaalii namaan jedhu argitanii akka kanatti waaqayyo abbaan jireenya anaaf isiniif kaawwame sana kaa'ee guyyaan isaa yeroo ga'u immoo ilma isaa Yesuus Kiristoos hin ergee durbarraa akka dhalatu godhe akka anaaf isinitti nama akka ta'u godheeti isa nama ta'e keessaan dhufee anaaf isiniin fayyise fayyisuu qofa immoo miti du'a warra turre fuudhee jiraachiseetu orma warra turre fuudhee fira godhe fira keessaa immoo ijoollee nu godhe kanaaf anaaf isin ijoolleedha garbummaa jalan jiraan ani garba miti ati garba miti ijoollee waaqayyooti malee mucaa waaqayyooti malee maqaan waaqayyoo haa eebbifamu akkamitti ijoollee waaqayyoo ta'uu dandeenya reessa jedhu wangeela Yohaannis boqonnaa 12 boqonnaa 1 lakkoofsa 12 kaasee nan dubbisa akkas jedha akkamitti ijoollee waaqayyoo ta'uu dandeenya hamma 11 irraa kaasee nan dubbisa akkas jedha gara biyya dhuunfaa isaa dhufe namoonni isaa garuu isa hin simanne hamma isa simataniif immoo ijoollee waaqayyoo akka ta'aniif aaboo isaaniif kenne isaanis warra maqaa isaatti amananidha isaan kun waaqayyootti dhalatan malee dhiigatti yookiis fedha foonitti yookiis fedha dhiiraatti hin dhalanne jedha haleluuyaa anaaf sin akkamittiin gara ijoollummaa kanatti dhufne warra amanan warra gara fira isaatii dhufe gara warra Israa'eloota jedhamanii waamamanii warra kakuu qaban sanaa dhaqee isaan isan simanne isan barre garuu immoo warra isa amanan warra isa simatan hundumaaf ijoollee waaqayyoo akka ta'aniif aaboo isaaniif kenne jedha ijoollee waaqayyoo akka ta'aniif isaan kun immoo fiira dhiigarraa yookaan miira dhiirarraa dhalatan utuu hin taane waaqayyoorraa dhalatan jedha fedha dhiigaatiin miti fedha fooniitiin miti fedha dhiiraatiin miti isaan hafuuraan waaqayyoorraa dhalatan warri kun warri Kiristoositti amanan warri kun warri Kiristoos fannifame bara 2000 dura sa ta'e san har'a anaaf sin fudhanne warri amanne
isaan ijoollee waaqayyoo ta'uu carraa argan. Hallelujah. Hallelujah. Carroomuudha carraa kan argachuun. Baay'eetti mamee dhaga'uu dadhabanii dhumni isaanii fokkisuudhaaf ta'a. Anaaf isin garuu hallelujah. Nutti mamee isa fudhanne, nutti mamee isa amanne. Hallelujah. Galgalli keenya isaan bareede. Ijoollummaan keenya isaan nuuf bareede. Fedha dhiiraarraa yookaan dhiigaa foon irraa dhalanne miti hafuura qulqulluudhaan waaqayyoo abbaarraa dhalanne abbo. Hallelujah. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Ijoollee waaqayyoo ta'uu keenya maaltu nu mirkaneessa? Inni lammaffaan as jalatti akkamitti ijoollee waaqayyoo taane kan jedhu wangeela ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 3 yoo dubbifanne waan guddaa tokko argan. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Otoon qabxii lammaffaatti hin ce'in jechuu kooti. Yohaannis isa duraa boqonnaa 3 akkas jedha. Abbaan jaalala guddaa attamee akka nu jaallate akka nu agarsiise mee ilaala. Jaalala kanaan nu ijoollee waaqayyoo jedhamnee in waamamna. Nuyi ijoollee isaatis jedha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Abbaan jaalala akkamii akka nu jaallate ilaala. Jaalala guddaa inni nu jaallate ilaala. Jaalaluma isaa kanaan nuti ijoollee waaqayyoo jedhamnee waamamnaadha. Dhugumas immoo ijoollee isaatiidha. Qoma isaa dhiibee maqaan waaqayyoo eebbifamu. Jaalala guddaa inni nu jaallatetu ilma isaa akka inni nuuf kennu godha. Jaalala guddaa waaqayyoo abbaan nu jaallatetu ilma isaa aarsaa godhe akka inni nuuf kennu godha. Isaan immoo jaalalichuma isa guddaa sanaan ijoollee waaqayyoo taane anaaf isin. Dhugumas immoo nuti ijoollee waaqayyooti jedha Yohaannis. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Inni lammaffaan qabxii taanuttan darbaa qabxii baay'ee waan hin qabuuf dafee tan hin dubbadha. Ijoollee waaqayyoo ta'uu keenya maaltu nu mirkaneessa? Ijoollee waaqayyoo taaneerra baay'ee waan iyyuu fan ofirraa buta. Yeroo baay'ee sagaleen koos guddaadha, maayikichis guddaa jaatee fan ofirraa buta. Yoo achi xiqqeessitan ofitti qabuu nan danda'a. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Dhiifama guddaa warri duuba teessan yoo isinitti hin dhaga'amne ta'e. Qabxii lammaffaan irratti dubbachuu barbaadu nuti ijoollee waaqayyoo taaneerra. Akkamittiin ijoollee waaqayyoo taane? Tokko jaalala guddaa abbaan nutti argisiise nu jaallate sanaan ijoollee waaqayyoo jedhamne. Inni lammaffaa immoo warri gara biyya isaa dhaqee isaan simanne warra isa simataniif immoo ijoollee waaqayyoo haa ta'aniif aaboo isaaniif kenne jedha. Aaboo aangoo namni aangoo qabu waan barbaade jijjiiruu danda'a beektu miti. Aaboo isaaniif kenne. Aaboo sanaan mucaa waaqayyoo ta'uu, intala waaqayyoo ta'uu, ilma waaqayyoo ta'uu arganne jechuudha. Ilma waaqayyoo erga taane, mucaa waaqayyoo erga taane ta'uu keenya immoo maaltu nu mirkaneessa? Afaanumaan jenna, afaanumaan dubbanna. Maaltu nu mirkaneessa? Lakkoofsa tokkoffaa hafuura qulqulluu dhaqeetan hin dubbisa dafee akka sirriitti isinii galuuf. Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 13 sirriitti na hordofaa. Waa irraa barattu jedheetan yaada. Maaltu nu mirkaneessa ijoollee waaqayyoo ta'uu keenya? Akkas jedha. Waaqayyo wanti hundinuu akka akeeka isaatii fi akka fedha isaatiitti akka ta'u hin godhe. Nus immoo akka inni yaadee qopheesse of duraa qabutti karaa Kiristoos fo'amneerra. Nuyi warri duraan dursinee Kiristoosin abdii godhanne ulfina isaatiif galata akka taanuuf nu fo'ate. Isinis immoo erga dhugaa wangeela fayyina keessanii karaa isaa dhageessanii isin warri dhageessanii itti amantan hafuura qulqulluu isa abdachiifameen mallatteeffamtaniitu. Hafuurri qulqulluun immoo warri kan waaqayyoo ta'an galata ulfina isaaf yeroo furamanitti wanta nuyi argachuuf jirruuf abdii keenya jedha. Hallelujah.
Hallelujah. Warri dubbii wangeelaa dhagaan wangeela isaaniif lallabame sagalee misraachuu isaaniif lallabame sanatti amananii warri fudhatan maal argatan? Hafuura qulqulluu argatan. Isa kam? Isa guyyaa dhumaatti galataaf ulfina ta'anii ka'anii ittiin dhaabatan sana hafuura qulqulluu argatanidha. Hallelujah. Hafuura qulqulluu argatanii hafuurri qulqulluun immoo qabdii keenya. Qabdii koo tadhaame si keessa taa'ee sitti himuu qaba, dhugaa sitti ba'uu qaba. Isatu dhugaa nu keessa taa'ee nu keessa baa jedha. Ati mucaa Waaqayyoo akka taate, ati intala Waaqayyoo ilma Waaqayyoo akka taate, ati isa jaalatamte akka taate, ati isa ofitti Waaqayyoon ofitti qabamte akka taate kan si mirkaneessu hafuura qulqulluu isa siif kenname, isa si keessa jiru, isa si keessa dhikkifame, waa'een gooftaa keenyaa innaa ka'u isa si jabeessu, isa harka si qabu, isatu si jabeessa, isa dhugaa si keessa baa. Obboleessa koo dhaga'i, obboleetti koo dhaga'i, sittan hima. Wanti dhugaa si keessaa ba'u hin jiru taanaani irra deebii Kiristoosin fudhadhu akka fayyisaa lubbuu keetitti. Wanni akka ati mucaa Waaqayyoo taate, akka ati intala Waaqayyoo taate keessa kee keessa taa'ee sitti mirkaneessu dhugaa siif ba'u yoo hin jiru ta'e dhugaan siin jedha harka kee ol kaasi Kiristoosin ganaa akka fayyisaa lubbuu keetitti fudhadhu. Yeroo sana warri amananii fudhatan hafuura qulqulluu argatan. Mitire yeroo battalatti amannee Kiristoosin fudhanne hafuurri qulqulluu keessa keenya keessa gala. Yeroo sana mallatteeffamna. Yeroo sana mallatteeffamna. Ani mallatteeffameera dhaame. Ani hafuurichaan mallatteeffameera dha. Hallelujah. Inni immoo na keessa taa'ee dhugaanaaf ba'a jedhame. Dhugaanaaf ba'a akka mucaa Waaqayyoo ta'e jedha. Hallelujah. Ofittima mucaa koo sinina jedhu hafuurri qulqulluun, mucaa koo sinina jedhu hafuurri qulqulluun sin keessa taa'e, mucaa koo sinina jedhu hafuurri qulqulluun sin keessa taa'e. Itti himaa ani mucaa Waaqayyoo ta'edha. Ani mucaa Waaqayyoo ta'edha. Fooniif dhiigarraa miti hafuuraan hin dhaladhe jedha. Hallelujah. Fooniif dhiigarraa miti hafuuraan hin dhaladhe jedha. Hallelujah. 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 Inni kun keessa keenya keessa taa'e nu mirkaneessa. Kanaanitu mucaa Waaqayyoo ta'uu keenya of beenna. Kanaanitu intala Waaqayyoo ta'uu keenya of beenna. Maaliifi isattiin guyyaa dhumaatiif nu mallatteesse. Maal akka taanuuf? Galataa fi ulfina akka taanuuf. Isatu nu mallatteesse. Akka hin dadhabne immoo akka hin kufne inni qabdii keenyaadha. Qabdiin maal akka ta'e beektu? Qabdiin maal akka ta'e beektu? Eenyu beeka qabdiin maal akka ta'e? Sirriitti akkas nu hubattanii hin barbaadeshi. Maal inni qabdiin? Qabdii jechuun fakkeenyaa yoon dubbadhe waan tokko sirraa bituudhaaf yoon ka'e akka itti dabarsitee nama kan biraatti dabarsitee hin kennineef maallaqa sana guutuu kan falu yoon baadhe riizarviin godha amman guuttadhutti si bira naaf ta'a garuu kan kooti. Baay'ee gaariidha. Qabdii jechuun akkuma inni jedhee waan tokko bituudhaaf ennaa murteessinu yaanni jara lachuu, yaanni bitaas, yaanni gurguraas akka hin geeddaramne, yaanni haaraan bor akka hin dhufne qabdii kennee deemaa jechuudha namni. Yoo birrii 5 irratti walii gale ta'e bor dhufee birrii 5 walirraa bita garuu har'a birrii 2 birrii 3 kennuu danda'a. Isinii galee yaadichi hin jijjiiramu jechuudha. Kanaafi Waaqayyo abbaan karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sanuuf qopheesse sana isattiin ijoollee Waaqayyoo nu godhate sana keessa keenya keessa shakkii akka nuun hin taane yaanni keenya akka hin garagaru yaanni isaas lumayyoo hin garagaru waan ta'eef qabdii nu keessa kaa'e. Hafuurri qulqulluun qabdii keenya. Qabdii namni qabu hin sodaatu. Qabdii namni kenne sodaatu. Na jalaa badadheen sodaatu kana beektu. Na jalaa garagara jedheen sodaatu. Hafuurri qulqulluun qabdii koo ta'ame. Sin keessa jira maaloo ittaasaati qabdii koo ittiin jedha. Hallelujah. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Inni lammaffaan immoo akkuma Galaatiyaa keessaa yeroo diirama nu dubbifame hafuura ittiin abbaa jedhu. Hafuura ittiin ilmi isaa abbaa jedhu. Jedhee isa waammatu isa nu keessa kaa'ee jedha. Nuno hafuurichatu nu keessa jira. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo lafa kanarra deddeebi'aa ture yaa abbaa koo jedhee kadhata miti. Yaa abbaa koo yoo fedha kee ta'e xoofoon kun narraa darbu. Yaa abbaa koo jedha. Waan abbaan koo hojjetu hojjedha. Hafuuricha anaaf sin keessa kaa'e. Hallelujah. Hafuuricha
anaaf sin keessa kaa'ee nuti abbaa jennee isa waammanna. Abbaa yoo jennee isa waammanne nu dhagaa. Hallelujah. Abbaa namni abbaa isa foonitti waa himatee irraa argachuuf abdii qaba firoota ko. Nuti immoo isa caalu Waaqayyo Waaqa jiraata isattiin abbaa jennee waammannu hafuuricha nu keessa kaa'e. Isa nu keessatti dhangalaase abbaa jennee yeroo itti waammannu dukkanni keenya hin ifa. Abbaa jennee yeroo itti waammannu rakkinni keenya iddoo gadhiisa. Abbaa jennee yeroo waammannu wanti nu fuuldura dhaabatu tokko hin jiru. Hallelujah. Hafuuricha nu keessa kaa'e. Hafuura nuti abbaa itti waamamnu. Waaqa guddaa kana. Waaqa jabaa kana. Waaqa addunyaa walitti ishee qabee bitu kan namni isaa abboomuu hin dandeenye kana. Anaaf isin immoo aboo argannee abbaa jennee isa waamna. Abbaa jennee isa waamna. Abbaa jennee rakkina keenyatti manna. Abbaa jennee dhossaa nama kamitti iyyuu odeessine todeeffanna. Nu jalaa baasee gad hin baasu. Hallelujah. Hafuura kanatu nu keessa lixe. Hallelujah. Gaafa namarraa namatti himnee waan baay'ee namni nu gaddisiisee bakka irraa gorru ol deebinee yaa abbaa jenna. Yaa abbaa maaliif cal jette hoggaa jennu deebii baatee dhufa. Hafuurichatu nu keessa jira ka. Hallelujah. Iyyi keenya iyya qoosaa miti. Boyichi keenya boyicha qoosaa miti. Dubbiin keenya dubbii qoosaa miti. Dubbii hiika qabudha. Maaliif ree abbaa keenyatti manna waan ta'eef. Hallelujah. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Hafuura abbaa jennee isatti waammannu nu keessa kaa'e. Galaatiyaa 4:6 akkasuma Roomee 8 boqonnaa 8 lakkoofsa 14-16 akkas jedhanan dubbisa. Warri hafuura Waaqayyootiin gaggeeffaman hundinuu ilmaan Waaqayyooti. Hafuurichi isin fudhattan hafuura ilmummaatti guddifamuuti malee hafuura garbummaa isa sodaa jalatti isin deebisuu miti. Hafuura kanaanis abbaa keenya jennee Waaqayyoon in waammanna. Hafuura keenya abbaa keenya jennee Waaqayyoon in waammanna. Hafuurri Waaqayyoos hafuura keenya wajjin walii galee ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa hin ba'a. Nu ijoollee Waaqayyooti erga taane warra waan hundumaa argatan in taana. Waan kana hundumaaf Waaqayyo biraa in arganna jedha. Ameen. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Hubattanii iddoo kanatti waan inni jedhu. Sirriitti irra deebi'ee ni dubbisa. Sirriitti dhaggeeffadhaa. Irra deebi'ee ni dubbisa laa. Warri hafuura Waaqayyootiin gaggeeffaman hundinuu ilmaan Waaqayyooti. Warri hafuura Waaqayyootiin gaggeeffaman hundinuu ilmaan Waaqayyooti. Hafuurichi isaan fudhatan hafuura ilmummaatti guddifamuuti malee hafuura garbummaa sodaa jalatti isin deebisuu miti. Hafuurri nuti fudhanne hafuura ilmummaatti guddifamuuti malee hafuura garbummaa sodaa jalatti isin deebisuu miti jedha. Waan iddoo kanatti sirriitti akkasin na hubattan hin barbaada. Hafuurri ilmummaa maal? Namni tokko hundumti keenya iyyuu ijoollee qabna. Ijoolleen keessan dhuftee waan tokko yoo sin kadhatte yoo sin gaafatte dirqama maatii numa gootu. Abboonni fakkeenyaaf utuu isinitti ulfaatu gootu. Yoo naman biraa ta'e yoo ijoolluma naman biraa dhufee sin gaafate yoo ta'e yoo ijoolleen sun akka abbaa isheetti ija jabaattee sin gaafachuudhaaf dandeetti hin godhatti naa deebisaa maaloo hin godhattu. Hafuurri inni nuti fudhanne sun hafuura ilmummaatti guddifamuuti. Hafuura sodaa of keessaa hin qabne, hafuura garbummaa of keessaa hin qabne. Maallaan jedha laata innoo abbaa koo miti kan jedhu kan of keessaa hin qabne hafuura ilmummaatti guddifamuuti. Hallelujah. Sirriitti gadi qabaati ishee kana fudhadhaati galgala galaati balbala keessan cufadhaa abbaa jedhaatti waama hafuurri kun sinitti tagalu maqaa Yesuusiin. Hallelujah. Sinitti tagaluun jedhe haa dammaqu sin keessa rafee yoo jiraate yoo haa ka'u sin keessa. Hallelujah. Hafuura ilmummaatti guddifamuuti malee hafuura sodaa miti jedha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu.
Afuura kanaanis abbaa keenya jennee Waaqayyoon iwaammanna. Afuurri Waaqayyoo afuura keenya wajjin walii galee ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa nuuf hin ba'a. Argitanii? Afuurri Waaqayyoo afuura keenya wajjin walii galee ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa nuuf hin ba'a. Afuurri Waaqayyoo afuura keenya wajjin walii galee ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa nuuf hin ba'a. Yeroo karaa deemnu ati mucaa Waaqayyooti nuun jedha. Yeroo nu waan ta'etti dhufnu tuttuquu laatannee naafoon kun nu dammaqsu ati mucaa Waaqayyooti jedha. Mucaa Waaqayyoo kanan gootoodha. Afuurri Waaqayyoo inni nu keessa jiru sun nu keessa taa'ee maal godha? Afuura keenya wajjin walii galee yeroo hundumaa ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa nuuf hin ba'a. Nutti odeessaa deema yeroo hundumaa. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Afuurri kun afuura ilmummaatti ittiin guddifamuuti. Afuura garbummaa miti. Kanaaf Galaatiyaa keessatti boqonnaa 5 bilisummaa akka baanuuf birmadummaa akka baanuuf Kiristoos birmaduu nu baase. Kanaaf deebitanii wanjoo garbummaa jalatti kufina hin qabamiina. Namni birmaduu ba'e tokko deebi'ee garbummaatti qabamuun barbaada. Waan kalleessatti rakkanne tokko deebinee irratti rakkachuu hin barbaanna. Hin barbaannu tasumayyuu. Inni nuti jalaa baane immoo du'a. Namni du'uu barbaadu jira? Hin jiru. Kanaaf iyyuu karaa Kiristoos yeroo hundumaa birmadummaadhaan deddeebi'uutu nurra jira. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Erga ijoollee Waaqayyoo taane maal arganna? Wanti nuti argannu maaliin? Ijoollee Waaqayyoo taane irraa akkamitti akka taane barreerra qabxii lama. Erga ijoollee Waaqayyoo taane maaltu nu mirkaneessa? Afuurichi inni fudhanne ittiin mallatteeffamne sun nu keessa jira. Inni yeroo hundumaa ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa nu ba'a jenneerra. Eega ijoollee Waaqayyoo taane immoo maal arganna? Maalinni wanni nuti argannu? Waan Kiristoos argate hundumaa arganna. Roomee 8 boqonnaa 8 lakkoofsa 17 akkas jedha nan dubbisa. Nu ijoollee Waaqayyoo erga taane warra waan hundumaa argatan hin taana. Waan kana hundumaas Waaqayyoo biraa hin argannaa. Kiristoos wajjin erga dhiphannee isaa wajjin immoo ulfina argachuudhaaf waan Kiristoos argatu hundumaa isaa wajjin hin argannaadha. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Dadhabdanii yoo dadhabdan sinirraan deema rakkoon qabu natti himaa. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Erga ijoollee Waaqayyoo taane maal arganna? Waan Kiristoos argate hundumaa arganna. Kiristoos maal argate? Maal argate? Wanti go ahead. Du'a keessaa ka'e kanaaf nuti maal arganna? Du'a keessaa ka'uu arganna. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Dubbadhaan wajjin yeroo nani dubbadhu yeroo sana sirriitti isinii gala. Afuurichi ani isinitti dubbachaa jiru afuurri Waaqayyoo kun afuura keessa wajjin walii galee naaf haa deebisu. Isinii galee waan isiniin jechaa jiru. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Wanti Kiristoos argate du'aa ka'uu qaama haaraa. Haleluuyaa. Ulfina hundumaa amma miilas wanta hundumaa amma miila isaati gadi godhutti dhamitire ulfinicha sana argate. Du'aa ka'uu argate. Ol butamuu argate. Haleluuyaa. Nutis isaa wajjin du'aa hin kaana. Qaama haaraa hin uffanna. Akkasumas immoo ol hin butamna. Akkasuma immoo akkuma inni mirga Waaqayyoo abbaa ta'uu argate mirga Waaqayyoo abbaa hin ceenya. Haleluuyaa. Mirga Waaqayyoo abbaa nan ta'a kan jedhu harka rukutee Waaqayyoo naa galateeffatu. Haleluuyaa. Kana kan Kiristoos argate waan Kiristoos argate hundumaa argachuudhaaf jirra. Ulfina inni argate ifuu inni argate sana argachuudhaaf jirra. Haleluuyaa. Ol butamuu argamoonni ilaalan sana ol butamnee isa argachuudhaaf jirra. Haleluuyaa. Maaltu nu barbaachisa ree kana caala? Maal barbaaddu? Ulfina egaa argattan namni ulfina argachuuf biyya lafaa kan irratti wal fixaam. Kabaja argachuudhaaf biyya lafaa irratti wal fixaam namni. Nuti garuu ulfina caalu isa Kiristoos argate sana arganne. Du'aa ka'uu arganne. Jiraachuu arganne. Ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenyan kana hundumaa badhaane. Haleluuyaa. Nuti warra badhaafamoodha. Warra carroomoodha. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu.
inni lammaffaan immoo dhaala bara baraa arganne. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Dhaala bara baraa Galaatiyaa 4:7 isuma amma dunuu dubbifame jechuudha. Egaa ati si'achi karaa Waaqayyoo garbicha miti ilma malee erga ilma taates qabeenya abbaa keetii darbitee argachuudhaaf jirtaadha. Haleluuyaa. Siniin galee laata? Erga ilma taate qabeenya abbaa keetii argachuudhaaf jirtaadha. Qabeenya abbaa keenya maalin? Abbaa keessan isa foonii ilaalina. Mee biyyeessa ta'uu danda'a. Waan isin dhaalchisuun qabu ta'uu danda'a. Miti amma warreen faamiliin keessan yookaan abbaa fi haati keessan boqotanii qabeenya dhaaltan jirtu as keessa biyya jirtu namni qabeenya dhaalan jiru as keessa namni tokko iyyuu dhaal warra biyyaatiif dhiistanii jedhe moo hundumti keessan abbaa fi haadha qabdu qabeenyi faamilii keessanii akkuma jirutti jira hin dhaalamne immoo namni dhaaluudhaaf akeeka qabu. Dhugaan sin jedha natti ma galeetan nan dhaalaa qabeenya abbaa koo warri jettan warra biyyaatiif dhiifne tan hundumti keessa warra biyyaatiif dhiistu isin warra baay'ee garraamiidha jechuudha. Baay'ee warra garraamiidha isin. Garuu maal jedhu biyya keenya dhaalaa fi maal waliin dhiisan jedhu mammaaksi tokko jira. Dhaalaaf iddoo barbaree iddoo biddeen barbareedhaan innaa nyaatanii iddoo barbareen irratti buutu sana ishee waliin dhiisaneedhu maaliif akka ta'e hin beeku. Namni dhaala waliin dhiisu. Dhaalli xiqqaatus guddatus dabartee waan sanyii ofii waan namatti darbudha. Qabeenya jechuudha. Abbaan koo amma abbaan isaa baddalamutti homaa hin qabnu turre nuti. Waadhamneetuun taane abbaan koo tajaajilaa wangeelaa jaatee fi ati nu keessaa qoodan qabdudha nechisa baasan. Hojjetaa mootummaas ture Waaqayyo yoo as keessa turte hin duutaadheen. Yoo duu hin barbaaddu ta'e immoo kottu hojii kootti naa bayyadheen maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Seenaa dhugaadha. Duu hin barbaaddu yoo ta'e lafan itti si ergu dhaqii caakkaa naa cireedheen. Lafni itti ergamoo isaa biyya baay'ee nama sodaachisu. Achi dhaqee caakkaa cireeffammaa irraatti jira lubbuudhaan. Abbaan isaa garuu sababiin hojii mootummaas dhiisee laayinii inni jedhe keessaa ba'ee fi achi isaa reetu waa tokkoyyuu hin kennineef Waaqayyo garuu nama jiraachisa. Haleluuyaa. Abbummaa Waaqayyoo ani sana afaan hin odeessu miti irraa nyaadhe waan hin argeef keessa koo na guutee isinitti dubbadha firoo tokko. Waaqayyo nama jiraachisa. Amma abbaan isaa lubbuudhaan darbanitti waama tokko hin qabnu ture nuti qabeenya tokko lama jedhanii lakkaa'an. Garuu Yesuus hin qabnu. Garuu Kiristoos hin qabnu. Nama hundumaa wal safara keenyatti caala uffannee guddanne. Caala nyaannee guddannes. Ati Waaqayyo wajjin hin jiraadhu satti maxxanni malee dhugaan sin jedha Waaqayyo qullaa sin buusisu. Irraa nyaadhe waan hin argeef hin jedha. Irraa uffadhe waan hin argeef hin jedha. Ati waa hundumaa isaaf jedhi dhiisi malee Waaqayyo qullaa sin buusisu. Namaa gadi sin godhu sin yoomsisu. Nama hundumaa gararraa godhe akka ati fakkeenya taatutti si guddisa. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Gaafa abbaan isaa baddalamu garuu qabeenya hirachuu dhufe. Abbaan isaa xiqqoo qabeenya qaba. Qabeenya hirachuun gaafa dhufu hektaara baay'ee argan. Nama 9 isaan hektaara baay'ee tol isaan ga'e. Har'a abbaan koo lafa hektaara qaba jechuudha. Hektaara baay'ee lakkoofsa jaajaan hin beekneefan. Argitanii? Qixxee kennataa hin qotataa waan barbaadutti hin godhataa jechuudha. Kana yeroo akkamii argatee yeroo abbaan isaa lubbuudhaan darbe. Waaqayyo abbaanis yeroon isaa yeroo ga'u ilma isaa ergee tanaaf isiniini qabeenya dur ittiin fayyadamnu turre sana karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos ilmaan isaa nu godhateetu qabeenyicha akka dhaallu nu godhe. Haleluuyaa. Ati dhaala bara baraa qabda gammadi. Dhaala bara baraan biliin si jalaan nyaanne kan daana'oon si jalaan nyaanne kan abbaan qabeenyaa dhufee kan koote dheesirraan fudhanne kan inni humna qabu dhufee ari'ee keessaa sin baafne dhaala bara baraa. Haleluuyaa. Kiristoosin isa nuuf kenne jireenya bara baraa
mirga Waaqayyoo taa'u iddoo ifaa sana keessa taa'u isa nuuf kenne. Hallelujah. Isa nuuf kenne. Ani dhaala barabaraan qaba. An lafaa kun nattaafu sinillee isa asiinuma ijoollee keessan dhaalchistu isa biyyaa isaaniif dhiistani miti. Mana warri qabdanasi mana keessan eenyudhaal? Eenyudhaal? Eenyuuf qopheessaartu? Waggaa 30 morgeejii kaffaltanii eenyuuf jettu? Ijoollee kiyyaaf jettu miti. Hallelujah. 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 Morgeejii gatiin irra hin jirre jireenya barabaraa kan gatiin irraa kaffalamee dhume anaaf isiniif kenne Waaqayyo. Anaaf isiniif kenne Waaqayyo. Kottaa tola itti galaa jedhe. Kottaa tola itti galaa. Gatiin kaffaliinaa jedhe. Isin warri itti dadhabdanii rakkattanii kottaa nyaadhaa dhugaa gatiin baasiinaa jedhe. In kaffaliinaa kottaa nyaadhaa dhugaa. Warri boqonnaa dhabdanii warri abbaa dhabdanii warri warra sin barbaadu dhabdanii itti rakkattanii joonjooftan warri dadhabdan waan sin boqochiisu dhabdanii kottaa gara koo jedhe. Anatu ijoollee isiniif ta'a kottaa jedhe. Kanatti galaa jireenyatti jedhe. Kanatti galaa du'a barabaraa jedhaa oolaa jedhe. Hallelujah. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Akkasitti anaaf isiniin ijoollee isaa nu godhate. Dhaala barabaraa nuuf kenne. Qabxii muraasan qaba. Sa'aatiin keenya yoo deeme natti maadha. Ishee kana dafee dubbadhee tan fixa xumuruu ga'eera. Erga ijoollee Waaqayyoo taane maaltu nurraa eegama? Ijoollee Waaqayyooti waan guddaa waan arganne kana barreerra. Erga ijoollee Waaqayyoo taane maaltu nurraa eegama? Maatii biyya lafaa kanarratti warri royal family jedhamanii sanyiidhaan innaa dhala isaanii aangoo irratti baasan maal godhu? Ulaagaa kaa'u. Ulaagaa sana namni hin guunne darbee mootummaa jiraatti galuu hin danda'u miti. Bushuu hin danda'u darbee. Akkasuma anaafsin ijoollee Waaqa guddaa kana ijoollee mootii guddaa kana erga taane anaafsin irraa maaltu eegama? Tokko qulqullummaa. Akkuma sagalee Waaqayyoo amma nu dubbifame Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 2-3 irraa akkas jedha nan dubbisa. Michoota koo nuyi amma ijoollee Waaqayyooti. Isa booddee immoo maal ta'uuf akka jirru mul'ataa miti. Haa ta'u iyyuu malee yommuu inni mul'atu inni akka jirutti isa arguuf waan jirruuf akka isa akka taanu beenna. Akka kanattis kan isa abdatu hundinuu akkuma isa qulqulluu sanaatti of haa qulqulleessuudha. Isa wajjiniin hojjechuufan jira. Isa wajjin guyyaa tokko mul'achuufan jira. Wanta naaf kenname abdii kana hundumaa fudhachuufan jira kan jedhu maaltu irraa eegama? Inni qulqulluu akka ta'e of qulqulleessuu qabaa jedha. Jireenya qulqullummaa qabu, jireenya cubbuu jibbu, jireenya cubbuu irraa baqatu, jireenya akkasiitu nurraa eegamachuudha. Of qulqulleessuutu nurra jira. Qulqullummaa sanatti akka inni qulqulluu ta'e sanatti of qulqulleessuutu isarraa eegamaa jedha. Inni lammaffaan cubbuutti qabamanii jiraachuurraa of eeggachuu. Achuma 3:9 akkas jedha nan dubbisa. Namni mucaa Waaqayyoo ta'e hundinuu sanyii Waaqayyoo waan ta'eef cubbuutti qabamee hin jiraatu. Mucaa Waaqayyoo waan ta'eefis cubbuutti qabamee jiraachuu hin danda'u jedha. Namni mucaa Waaqayyoo ta'e maalinni? Sanyii Waaqayyoo of keessaa qaba. Sanyii Waaqayyoo of keessaa qabna yaa firoota koo. Kanaaf immoo Waaqayyoo qulqulluu waan ta'eef cubbuutti qabamnee cubbuu wajjin fira taanee jiraachuu hin dandeenyu. Akkas jechuun maal jechuu kooti? Cubbuun hojjennuu miti. Cubbuu in hojjenne ituun beekin irra daddarbina akkuma Daawit cubbuu dhokataaf cubbuu mul'ataa irraa namaari jedhe san. Otoon beekin iyyuu cubbuu hojjechuu dandeenya. Garuu sanyiin Waaqayyoo waan nu keessa jiruufi cubbuutti qabamnee jiraachuu hin dandeenyu. Sinii galeera? Cubbuutti limimmidii godhannee yookaan shaakala
shaakala godhanne kaleessas borus iftaanis yeroo hundumaa cubbuutti qabamne shaakala godhanne jiraachuu hin dandeenyu. Yoo kana taane cubbuun kaleessa xalafee nu kuffisu warras xalafee nu kuffisa yoo ta'e. Irra deddeebinee cubbuu kaleessa shaakallu hojjanna yoo ta'e sanyichi nu keessa jiraachuusaa of qoruutu nurra jira. Maaliif namni cubbuutti qabamee jiraatu inni mucaa Waaqayyoo miti. Namni sanyii Waaqayyoo of keessaa qabu hundinuu cubbuutti qabamee hin jiraatu. Yoo kufe akka Daawit dhaqee namaari jedha. Namaari ani nama biraa miti si qofaan shi yakkee. Si qofa yakkee yaa Waaqayyoo. Ani inni yakke bar namoota baay'eedha ija keenyaan hoggalaan. Dubartii namaa fuudhee abbaa manaa ishee ajjeesisee waan baay'ee godhe bar. Akka inni xalayaa du'a isaatti baatee dhaqee fuuldura hiriiree du'u goosisee keeti nama baay'ee yakkee kee maal jedhe Daawiti bakka balleessaa bakka qulfiisaa bar. Waaqayyo gooftaan sammuu keenya nuuf haa ibsu. Ameen. Bakka badii ofii baruun iyyuu dhugaan sin hin jedha baay'ee uffaata firoota koo. Si qobaatti yakkee jedhe. Si qobaa yakkee yaa Waaqayyo naaf dhiisi jedhe. Kanaaf nuti cubbuutti qabamnee hin jiraan. Yoo yakkinee afurri nu keessa jiru sun yakkiteetta qalbii diddiirradha dafnee kuufnee fuula Waaqayyootti naaf dhiisi si yakkeera naaf araarami naaf dhiisi jechuu qabna fuula Waaqayyootti. Yeroo sana araara argan. Yeroo sana qilleensa mucummaa sana keessa deddeebina. Yeroo sana sanyichi nu keessa jiraachuun isaa nu keessatti mirkana argata maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Kanaaf cubburraa fagaannee jiraachuu. Inni sadaffaani as jalatti qabxee afuraffaa sadaffaa jalatti hafuura Waaqayyoo satti mallatteeffamne sana gaddisiisuu dhiisuu. Efesoon boqonnaa 4:30 irraa akkuma jedhu hafuura qulqulluu isa guyyaa dhumaatiif itti mallatteeffamtan sana hin gaddisiisinaa jedha. Na gargaaredha Waaqayyoon. Na gargaaredha. Dubbiin kun dubbii jireenyaati maaloo na gargaari jedha. Haleluuyaa. Hafuura qulqulluu isa guyyaa dhumaatiif itti mallatteeffamtan san hin gaddisiisinaa jedha. Inni sin keessatti akka dhiphatu hin godhiina. Inni karaa darbaa ofiisaatti darbee sinaa geggeessu sinaa gorsu maleessa isa darba dhoowwitanii isa of keessatti dhiphisiinaa jedha. Isaaf karaa kennaa jedha. Hafuurichaaf of eeggadhaa jedha. Waaqayyo Waaqni macaan nu haa gargaaru. Yeroo akkas goonee hafuurichatti mallatteeffamne sana yeroo hundumaa mallattoo keenya baannee naa deemnu mallattoo keenya naa namni nurratti argu. Haleluuyaa. Hafuurichatti mallatteeffamne sana naa ibsaa deemnu. Haleluuyaa. Yeroo sana hafuurri qulqulluu nutti gammada. Yeroo sana Waaqayyo nutti gammada. Yeroo sana ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenyatti mirkaneessaa deemna. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Kadhanna Waaqayyoon. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Hafuura qulqulluu natti dubbadhodhaan isatti mallatteeffamtan sana waamame keessa keessanitti itti dudubbadhaame. Haleluuyaa. Hafuurri qulqulluun sun amma nu keessa jira. Inni mucaa Waaqayyoo ta'uu keenya nu mirkaneessu sun nu keessa jira. Inni itti mallatteeffamne sun adda keenyarra jira. Haleluuyaa. Gadi ba'uun nuuf hin ta'u, nyaatamuun nuuf hin ta'u, baduun nuuf hin ta'u. Mallattootu adda koof adda keerra jira Abbaa. Mallattoo isa du'aa kee sanatu mallattoo sanatu adda koof adda keerra jira. Haleluuyaa. Mallattoo kana baattee kan deemtu hoolaan Waaqayyoo, mallattoo kana baattee kan deemtu mucaa Waaqayyoo, intalli Waaqayyoo. Oo Waaqayyoo kanatti gammadi. Oo Waaqayyoo kanatti gammadi. Haleluuyaa. Ilma Waaqayyoo maqaan kee ulfaatu. Gooftaa koo maqaan kee eebbifamu. Waan nutti dubbatteef Waaqayyo maqaan kee eebbifamu. Waan nu mirkaneessiteef Gooftaa maqaan kee eebbifamu. Qaalii dhagatiin koo dhiiga nan bitame gaatii salphaa miti. kannatti baafame har'a garba miti
ta'eera mucaa kee shimboo qajeelummaa Yesuus ulfadha ayyaana kee ulfinni kee anarra jira ulfinni kee ayyaanni kee anarra jira ayyaanni kee dibaanni kee anarra jira dibaanni kee anarra jira dibaanni kee qaali dhagatiin koo dhiiganaan bitame gaati salphaa miti kannatti baafame har'a garba miti ta'eera mucaa kee shimboo qajeelummaa Yesuus uffadha ayyaana kee ayyaanni kee anarra jira ayyaanni kee anarra jira ayyaanni kee dibaanni kee anarra jira dibaanni kee anarra jira dibaanni kee hallelujah qaali dhagatiin keenya gatii salphaa miti anaaf isinitti kan baafame dhiiga dafqaatu nuuf coccobsame ilma waaqayyootu qaraaniyoo gubbaatti dhiiga isaanaaf isiniif coccobse firoota koo hallelujah dhiigichaan ilma waaqayyoo intala waaqayyoo taane dhiigichaan ilma waaqayyoof intala waaqayyoo taane dhiigichaan gumanii mana keenya irratti dibanneetti du'a bara baraa jalaa oolle gatiin anaaf isinitti ba'e gatii guddaadha gatiin anaaf isinitti ba'e gatii guddaadha hallelujah shagatii nuu kabbalte gooftaa keenya maqaan kee eebbifamu isa nu warra gaddeebi'oo ijoollee kee nuun jette maqaan kee eebbifamu isa nu warra gatamoo nu barbaadde maqaan kee kabajamu siin ulfaanneerra gooftaa eebbifami siin kabajamneerra gooftaa eebbifami siin nama taaneerra gooftaa eebbifami siin warra badan keessaa barbaadamneerra eebbifami siin gaanfi keenya olol jedhe siin mataan keenya olol jedhe hallelujah maqaan kee eebbifamu kabajami Yesuus kabajami ilma waaqayyoo kabajami waaqayyoo abbaa kabajami hafuura qulqulluu kana keessa jiraachuu akka dandeenyu nu gargaari yaa hafuura qulqulluu yeroo hundumaa keessa keenya taa'i karaa nu barsiisi nu dandeessisi nu jabeessi kana waan gootuuf si haa galatu maqaa Yesuus Kiristoos jettee ameen.